isiitti jecha kana himte. Yaa abbaa kiyya ati maallaqaaf jecha gabbara narratti nyaachuudhaaf jecha heeruma kiyyaa fi bultii ijaarata kiyyaa haraama narratti goote. Wallahi yoo akka sirraa qabaadhee ibiddi jahannam sirratti halaali jannanni ammoo sirratti haraami jetteeni miciyyoon tuni gara fuula obboleeyyan kiyya yaa obboleeyyan akhiraa hundi keessanu sababa gabbaraatiif jecha sababa maallaqaatiif jecha shamarran teessan tan bultii geette akka bultii ijaaru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Dirra jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii seerutuubi bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan onnirraa ka'e isin haa qaqqabu isiniin jedha. Kabajaaf jaalala guddaan isiniif qaba, hedduu takkan isin jaaladha. Akkasuma warroonni amantaa biraallee ashamaa harka fuunee jirra jirtu isiniin jenna. Bagaa irra deebiidhaan gara chaanaalaa seerutuubii dhuftan isiniin jenna hundi keessanu. Warroonni jalqabaa dhufaa jirtanillee sabskiraayib godhadhaa. Maatiiwwan kabajamoo fi jaalatamoo chaanaalii seerutuubiitti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo fi seenaan guyyaa har'aa qabannee dhufne tuni yookaan isinitti toltu taate laayikii tuqaa hanga dhumaatti daawwadhaa nu jajjabeessaa isinii jechuun affeerraa kenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa kana seenaa michiyyoo takkaa qabannee isiniif dhufne. Kanaaf hanga dhumaatti nu faana turaa isiniin jenna. Turtii gaarii nu waliin godhaa. Daawwattoota keenya seenaan guyyaa har'aa kana fakkaatti. Michiyyoo takkaatu ture. Michiyyoon tuni nama umriin isii ijoolleeti. Akkasuma nama sammuu qaroodha. Kanatti aansuudhaan mana barnootaa barataa turte. Osoo mana barnootaa keessa barachaa jirtu hiriyyaa isii tokko wal jaalatu turan. Kanatti aansuudhaan hiriyyaa isiitti yeroo dheeraaf eega wal jaalatanii booda gara warra isaaniitti ergite akka nikaa isii godhatee halaal isii taasifatuuf. Mucaanis hayyamee fi hayyee jedhee gara warra isaaniitti manguddoo ergate. Kana booda abbaan isii waan gabbara guddaa barbaaduuf akkasuma abbaan isii immoo nama maallaqa jaalatu waan ta'eef michiyyoo tanaan nama tujjaara malee miskinatti hin kennu jechuudhaan abbaan isii manguddoo isitti dhufte ofirraa yaase. Kana boodarraan mucaan kunillee abdii murate maallaqa waan hin qabneef waan isiin akka abbaan jedhetti hisaaba abbaan jedhetti guutuu fi hin dandeenyeef mucaan kunillee michiyyoo tana ofirraa dhiise. Kana booda michiyyoon tunillee biyya jaalallee kiyya kan jalqabaa itti dhabe kana keessa hin taa'u jechuudhaan michiyyoon tunillee yaada kana murteeffatte. Abbaa isiitti dhayte yaa abbaa kiyya gara biyya arabaa na ergi. Anis achi dhaqee maallaqa gurguddaa siif erga. Akkasuma immoo jireenya keetillee sirraa jijjiiree jireenya kiyyallee jijjiiradha. Yaa abbaa kiyya na eebbisii gara biyya alaa na ergi jechuudhaan abbaa isiitiin marihatte. Abbaan isiillee akkana jechuudhaan michiyyoo tanaaf deebise. Tole yaa ilmi tiyya homaa waa takka hin yaadini. Yeroo gabaabduu keessatti fiizaa fi baasaboora kee hunda sii xumuree si erga jechuudhaan abbaan isiillee gammachuudhaan isii tanaaf deebise. Kana booda abbaan isii gara biyya arabaatti michiyyoo tana erge. Erga gara biyya arabaatti erge waggaa 30 osoo nama tokkoon hin haasayin michiyyoo tanarraa maallaqa nyaachuu ture. Kana booda umriin kiyyallee deemee jira yoo kana hayyamu jechuudhaan michiyyoon tuni nama tokko bilbilaan wal baratanii janaajanuu eegalte. Gurbaan isii nama wal baran kunillee nama akkaan isii jaalatudha. Akkasuma nama mootuu kaayoo qabu, nama kaayoo fi karoora gahaa qabudha. Akkasuma nama diin rabbii qabudha mucaan kunillee. Kana booda gaa mucaan kunillee akkuma kan duraa san ammoo nama duniyaa hin qabnedha. Sababa kanaatiin biyya arabaa haa dhufu malee mucaan kunillee nama qabeenya hin qabnedha jechuudha. Haala kanaan michiyyoon tuni ammallee qabeenya mucaa kanaa odoo hin laalin abbaan kiyya mee irraa jijjiiree jira waan inni duraan hajamu hunda godheefii jira. Yoo kana kennu jettee michiyyoon tuni gurbaa kana gara warra isaaniitti ergite. Erga isiin gara warra isaaniitti ergite mucaan manguddoo ergate jedhe abbaan isii irra deebiidhaan ammallee michiyyoo tana manguddoo tanaa kennuu dide. Akka gurbaan kun hin gochuudhaan abbaan isii yoo manguddoon itti dhuftu maal qabdan gabbara ammoo hisaaba namni hin qabne olitti qabatu ture. Kunillee akkuma kan duraatitti michiyyoo tana ifirraa dhiise gara shamarran biraatti deebi'e. Gara shamarran biraa goree shamarran biraa wajjin bultii ijaarate. Michiyyoon tunilleen kana boodarraan akka gootu dhabde.
abbaan isii ammoo yoo isin namitti ergattu waan isin jettu hin gooneef abbaan isii waan gabbara guddaa isirraa barbaaduuf miciyyoon tuni abdii murattee yaa rabbii kiyya simatuu yoo gaafa duraallee tanaan na qabate ammoo sima abbaa akkanarrallee na umee falli kiyya sima harka jechuudhaan miciyyoon tuni rabbii ifiitti yaada wal kennite. Kana booda miciyyoon tuni dhiiraanis wal baruu hin dhiifte. Osomaa kana keessa jirtu miciyyoo tana umriin isii waggaa 40 ga'e. Gaafa umriin isii waggaa 40 ga'u miciyyoon tuni yaada osoo yaaddoytu yoon bultii ijaaradhee yoom immoo daa'ima kiyya dhungadhee daa'imman kiyya guguddifadha jechuudhaan miciyyoon tuni osoo yaaddawaa jirtu gaafa waggaa 42 geettu miciyyoon tuni dhukkubsatte. Haalaan dhukkubsattee mana yaalaattis deddeebisanii fayyuu dinnaan araboonni isiin bira jirtu gara biyyaatti ofirraa deebisan. Miciyyoon tuni gara biyyaatti eega deebitellee dhibeen isii kan isitti jiru suni odoo irra hin dhaabbatin mana yaalaa heddurra osoo deddeemaa jirtu guyyaan isii akiraa ga'ee gaafa addunyaa tanarraa gara akhiraatti fuulaachi deeffattu akkana jettee abbaa isiitti jecha kana himte. Yaa abbaa kiyya ati maallaqaaf jecha gabbara narratti nyaachuudhaaf jecha heeruma kiyyaa fi bultii ijaarata kiyya haraama narratti goote. Wallahi yoo akka sirraa qabaadhe yaa abbaa kiyya sillee ibiddi jahannam sirratti halaali jannanni ammoo sirratti haraami jetteeni miciyyoon tuni gara fuula akhiraadhaa deemte. Yaa obboleeyyan kiyya yaa obboleeyyan akhiraa hundi keessanuu sababa gabbaraatiif jecha sababa maallaqaatiif jecha shamarran teessan tan bultii geette akka bultii ijaaruu hin dorgine addunyaa akhiratti kasaartanii gabbarri haraama ta'uu ni dhageettanii. Yaa obboleeyyan kiyya kanan isinii dhaamu kanuma. Seenaa guyyaa har'aa kanarraa ammoo akka waan hedduu tan abdii qabna. Seenaan guyyaa har'aa kun yoo kan isinitti tolu taate YouTube keenya subscribe godhadhaa. Yeroo yerootti illee seenaa garaagaraa qabannee akka isinii dhufnuuf yaada keessan koomentii jalatti nuu barreessaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum.